Ashamaa harka fuunee akkam jirtu jechaa oduu yeroo kanaa qabannee isinii dhiyaanna. Oduu fana kasiffaana tur hanqaxalee keessaniif tudha. Oduu hangafoottan eegalla. Leenjisaan Gammadoo Badhaasaa qarshii miliyoona 2 pirezidaantii Saalawarqi Zawudee kennaniif natti xiqqaata jedhee deebise. Oduu bal'inaan gareen atileetiksii Itoophiyaaf sirna beekamtii fi badhaasa kennuun gaggeeffameen gareen atileetiksii Itoophiyaa Olompikii Paaris 33ffaa irratti hirmaachuun har'a Finfinnee galeef sirni beekamtii fi badhaasa kennuun gaggeeffameera. Sirnichi masaraa mootummaa biyyaalessaatti gaggeeffameera. Saganticha irratti pirezidaantii federaalawaa Dimokiraatawaa Riippaabilika Itoophiyaa Saalawarqi Zawudee dabalatee qondaaltonni olaanoon mootummaa fi hawaasni ispoortii hundinuu argamaniiru. Sagantichaan atileetiin Tamirat Tolaa fi badhaasni birrii miliyoonni 7 fi nishaaniin warqee kennameefira. Akkasumas atileet Tigist Asaffaa, Barihoo Aragaawii fi Tsiggee Dhugumaaf tokkoon isaanii birrii miliyoona 4 badhaafamaniiru. Atileetiin Lammechaa Girmaa birrii miliyoona 2 kan badhaafame yoo ta'u, atileetiin Qananiisaa Baqqalaa ammoo badhaasni nishaanii warqee kennameefira. Kanaan wal qabatee leenjisaan atileet Tamirat Tolaa kan ta'e Gammadoon Badhaasaa qarshii miliyoona 2 pirezidaantiin Saalawarqi Zawudee kennaniif natti xiqqaata, kuni anaaf hin malu jechuun pirezidaantii fuulduratti deebisaniiru. Oduu wayitawaa kan kana fakkaatu qabadhee akkasanii dhiyaadhuuf TikTokii koo follow, like, repost, copy link gochuun na cinaa dhaabadhaa jechuun hawwii koo yeroo hundumaati. Oduu fana kasiffaana ture hanqaxalee keessaniif tudha. Waan na dhaggeeffattaniif kabaji keessan guddaadha. Horaa bulaa deebanaa.